Damme yaada zaa'ee damme damma damu jaalallee kee kun hin kuufamu dazaa'ee. Damme yaada zaa'ee damme damma damu jaalallee kee kun hin kuufamu dazaa'ee. Damme yaada zaa'ee sanyiin kan kee hundee. Sinjaaladhe shakkee gaafumaan si argee ija koo si argee ankaan biraan ladoo kangoo si haa godhoo gooftaan hundaa caaloo dammee dammaa daamuu jaalallee kee kun hin kuufamu dazaa'ee. Sumaaf jabee siifan kufee ka'ee hundaa namaa cabdee na booditee nan miidhimee yoo rabbeen sodaatee bu'ee ba'een si argaaf roora'ee sumaaf jabee siifan kufee ka'ee. Dhiifama sheekni keenya imaamni keenya Sheek Huseen as jiru sila yeroo barbaanne isaan as hin turre argachuu hin dandeenye. Sheek Huseen hanga ammaa otoo ergaa keessa dhaamsa keessa hin dabarfatin hanga ammaa nu isin tursiisuu keenyaaf dhiifama guddaa isiniin jecha kottaa mee Sheek Huseeniif ergaan qabaa dhaamsan qabaa jiran. Kiyyan dabarfatin yeroo hedduun eedanii dhabuuf anis dhiifaman isiniin ja'a wal hubachuun bareeda. Tabiraa gaa warri waldaa shanan gibee baga sagantaa guyyaa kanatiin sagantaa bareedduu tanaan rabbi isin eegen isiniin ja'a baga geessanii baga eebbifattanii eebbifatuu qofaa miti waan guyyaa asirratti mul'iftan tana argisiisuun hujii tan hojjetanii as baasuun hujii laafa miti waan laaftu miti warri kun waan biratu osoo godhuu baate bakka tanaan ga'uu warri waan kana keessatti qooda fudhatu silaa ka jilbiiffatanii galatoomfamuu qabu galatoomaa jennaan. Wanni biraa gaa sagantaan dheengaddallee turte har'allee turte nu akka hawaasa biyya tanatti akka nama hawaasa kana idduu tana jirutti nama iddu galatti ammas akka nama warra onlaayinaan ta'anii akka warra lafatti wama dheengadda dubbanne dubbatu nurra jiraata. Wanni nurra jiraatu wanni hawaasa Jarmanii hunda bira jiru hawaasa shanan gibee warra jaalalaan beekame kagartee biyya jaalala shanan gibee biyya jaalala jettanii bire jimma jaalala malee jibbaan beektu jettanii mire teesson sunillee jaalala agarsiiftii jechuu jira. Waan san arguu feena qabatama waan sanii arguu beeyna warra mootin warra shanan keessaa lakkoosuma tokkotti araara kenna. Araarri sun haalli sun jirjiiramee amma qabanii dadhabamuun sirrii miti. Wanni nu feenu hawaasa shanan gibee ka biyya tanaa akka hawaasa biyya tanatti bakka takkatti arguu feena yaaminsi isaanii tokko ta'een itti dhufuu feena torbaan irraa sagantaa shanan gibee deemuun asirratti haa dhaabatu. Namni hedduun qooda isaa bahee jira. Qoonni keenya deemee guyyaa har'arraa jalqaba bolowwan keenya warra damee tan jirullee hin dubbifna akka ummata biyya tana jirutti akka ana qofa osoo hin ta'in guutuu keenyatti dubbii tana kaasuuf deemna. Namni araaram feene shayxana qofa wal dhabuun rakkinaa mitiin jiraata araaramu irra jiraata namni nama bakka bu'aa qabaachuu qaba. Hundi keessan warri as jirtanis
warrigaa silaa warri wanni amma online kara biratti waan kana dhageessanis haajan biraa takkaleen as keessan jirtu bakka takkatti wal arguu feena bakka takkatti san arguu feena wanni akkana ta'uufilleen akka oromottuu addaan caccabuun laafina fida kara tokkoon jaarmni garagaraa jiraattuun akkuma biyya tanatti wannummaan qabatamaan beeynu wanni gaafa duraa ulfaatu kamma wal gargaarree laaftumatti bira dabru hin jiraata san bira dabre ammoo humnatti billiitatti addaan bahuun gaariin ta'u hundi keessanuu akka wal dhageeffattanii idduu tanatti sagantaa araaratti as dhufattaniin waamisa isinii dabarsa akkuma nama dura jee wanni idduu teessan jiru waan guddaa miti wanni idduu teessan jiru haga hawaasa yaachise kana hin gayu akkuma jara sadeen afaan waliin beeyne ka karaa waliin deeme kamni dhengat dubbadhe san fakkaata jara sadiitu karaa waliin deeme jaan jarri sadeenu afaan waliin beekan waan kun je kun hin dhagahu isaan maraa beelawanii re'ee wahii argatan re'eettii takkitti argatanii re'eettii tana qalatuu barbaadanii yoo qalatuu barbaadanii inni dura re'eettii tana hin qalannaa garuu qalqalatti qalanna je qalqala yookaan qarbata tawaatti naqatan inni jarri kun waan inni jetanan beekan jennaan akka ati jetten ta'u jaaniin kalammadallee gaafannaan qalqalatti qalanna je jarri kun lamaan hin ta'u jaaniin kasadaffallee gaafannaan qalqalatti qalanna je jarri kun lamaan waan inni je waan hin beeyneef hin ta'u jaaniin garuu wanni isaan deemaniif maraa tokko eegana wal dhabanii nyaata dhabanii osoo tattaanitu waa hilli biraa kaafaan sadeenu beekutti dhufe akkamitti wal dhabdan jee gaafannaan an qalqallotti qalannan jee jarri keenya akkaseen hin ta'u jette akkatti wal dhabne jeen isaan jara afaan jara sadeenutu beeka kaanillee gaafannaan an qalqalatti qalannan jee jarri na didanii jeen sadaffallee gaafannaan baran qalqalatti qalannan jee jarri na didan jeen namtichi afaan maraa waan beekuuf isin lachuu isin maraa wama tokko dubbataa jirtanii afaanuma walitti isin qajeeluu dhabe malee yallaa jee galatanii nyaatanii addaan galanii hundi keessanuu waldaa shanan gibee jabeessu hawaasa shanan gibee jabeessu san qofaa miti oromoo biyya tana jirtu waliin hiriiroo uumuu hiriiroo bareedduu qabaatu san qofaa miti biyyatti nama gargaaru rakkoo garagaraa ta oromoo ta oromiyaa bira dabartanuu akka Itoophiyaatti furuudha wanni dhengaddanitti qaramelleen sanuma wanni har'a qaramelleen sanuma kaayoon takkalleen garaagarummaan hin mul'attu haa ta'u wal hubachuu dhabuu wal dhageeffachuu dhabuutu mul'ata san bira dabarree hawaasa beekaa nama dubbatu dhageeffatuu dhabu jira irra ulfaattuun irra fafni irra salphini nama isinin araarsa jedhu nama isinin dubbisa jedhu diduun uumalleetti hin jirtu amantiilleetti hin jirtu yoo gara amantii fudhanne silaa seenaa hedduun kaasuu dandaya amantii islaamaa dura biyya Awsii fi Khazraj jedhanitti gosti lama Oromoo keessatti amata 10 wal dhabaa turte ummanni sun ni araaramanii isin waluun dhabne wal hubachuu dhabuu bara lamatiif akka gartee addaan fagaattanii eeganaa walitti hin deebinetti yaa jara keenya hin fagaatina keessumattuu wanni asitti dhaamu wanni keessan lafaa kaatee akka miidiyaa gubbaan baan wanni keessan booda itti saalfattan wanni keessan lafuma tanatti isin haalaalamtu hin laallammoo insha Allahu ta'ala akka nu jalaa dhageessanillee abdii guutuu qabna miidiyaa irratti hin baasina gamasis wanni irra dalannu wanni torbaan kana dabar jireenya bareedaa jireenya hawaasni kun amma dura waliin qabu ka fuuldurallee waliin qabaatu deemu barjoolleen biyya tana jirtu guutuun tun tana booda wal fuudhuu deemti heerumuuf deemti kana hunda waliin godhuu deemna eedii waliin guddisuu deemna dunatti waliin guddatuu deemna bal'ifnee haa yaannu if dura haa yaannu waan kana nu qofaa miti irra warra Faransaa bolowwan keenya warra Ahmad Abbaa Bulguu wal beeyna beeka Faransatti waliin turre guyyaa meeqa namni keenya hedduu jira ka bakka biratu asitti argama hayyoonni garagaraa barreessonni garagaraa kanumaa fuujee namni waan gariin dhiisaa waan kana laala nu bira dhaabadhaa araarama tokko taha tokko taymiinsi keessan isin cimsaa
shanan gibe cimsaa bira dabree hawaasa Oromoo hunda cimsaa ciccituun keessan addaan bahuu keessan asumarraa jalqabee yoo arra bakka lama ta'e wanni kudhan hin taaneef hin jirtu tanallee tilmaamuun barbaachisa arra yoo lama ta'e ji'a dhufu wanni afur hin taaneef akkanumatti yoo qabamee namni dadhabame akkanumatti yoo nama dhiisan namu akkuma fedhe yoo ta'e namni waan sodaanne inni ka sodaatan jedhanii namoota isinitti dubbatu beektota muka qabaniin biyya jaaran jedhanii haga dandeenyu gama Oromoo as jirtu irraa walitti funaannee isin dubbisuuf yaaliin keenya fuulduratti jira inshallah yeroo owwaa tana keessa yoo bu'an gaawwanne galaanni garagaraa bubbeen garagaraa fuuteen namaan dabartii sodaa qabna haga dhiyoo tana amma namuu hayyee tana booda gad deebi'en nu dhageeffataan illee abdii guutuu qabna fuuldura keenyatti araara rabbiif ja'a rasuulii ja'a gara araaraa fuulleffadhan isin ja'a waan na dhageeffattaniif ulfaadhaa galatooma waldeenyi keessan haa daraaru fiixaa haa bahu haa lalisu bakka haa ga'u jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوسيني ناقلتهم فدا إن شاء الله نما قرصة ثاني هجيرول شربينو أقولو إيجا وان باير إنسان نجراني شوسين توكما كينيرت أكنو برانا من إنسان اللين أكا وان كان رتو جتانو أسمانين رامسا ثاني دبرسا غافا سكرن اللي دعاينو فقوداني شوسيني فاميلينا كنال توك Itiyaan Suudaan obboleessi keenya Khaliifaan karaa dheeraa deemee dhufee akkanumaan isin niiseen deemu nagaattin isiniin jedha daqiiqaa lama waan hin caalle nagaattinuun jedha Khaliifaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obbolaa dadhabina keessa nan beeka na of kolcha daqiiqaa lama isinirraan fudhadhuwan. Wannan isinitti dhaammadhu tokkoffaa ergaa qabnaa kenna Sheekh nu absaa isinillee obbo Ahmad sabri nu godhadha tokkoffaa kennaatu jira dhaabattaniitii nuu kennitu namni isin kennaa kennitanuuf immoo nama kenna rabbiin nuu kenne kanaafuu dirqama walirratti goona isa kana inni taanu yaa hawaasa bal'aa yaa hawaasa kabajaa ergaa dhaamsa gabaabaa an obboleessi keessan ilmi keessan ergaa gabaabdu tokkoon hawaasa kootti dhaammachuu barbaada innis maali akka hawaasaatti akka jaarsaatti dhimma kana laalleerra wanni mata duree ta'e hawaasa bakka lamatti baase haga callaa xaafii tokko arguu hin dandeenye haqni jiru isin bira jira wanni isin qabdan obbolaa keessan ofitti qabadhaa wajjin ta'a tokko ta'a walitti fida isin tusiichi walitti nu fideeti bakka tokko nu deebisa ergaan koo koree fi miti dura taa'aa fi miti isin hawaasni bal'aan waliin jira waliin nyaata waliin dhuga ilmaan waliin guddifatartanii ofitti qabadhaati maaltu walirraa nu fageessaa jira jedhaati wal gorfadhaa rakkoo gidduu keessan keessa jiru ofumaa waliin hiika kana booda nama tokkollee isiniin barbaachisu isintu hangafa hawaasni obbolaan keessan asirra dhaabbatan malee isin umar keessaa adhufan ammoo obboleettii kan koo adde Saalee Abbaa Nagaa rabbi umrii si haa dheeressu hagan arget akka nama tokkootti rabbiif jecha malee ani siidhaaf jecha miti nama biraatiif jecha miti rabbiif jecha hamman itti dadhabe tokko dhugaa si argeetini adda dhufee bakka kana dhaabadha utuun dhugaa si hin argine yaa obboleettii koo kana balleessiteettan jedhaan kanaafu wanni namaanaa isin kennadhu warri kaan keenya anis keessan kunis tokkuma nuti ilmaan abbaa tokkooti ganda tokko keessaa dhufne wanni gargar nu baasaaru garaagarummaa yaadaati yaada kana tokko gochuu qofa irratti hawaasi amaanaa koo hadharraa qaba naafuudha Awugastii 7 yookaan Awugastii 2 obboleettiin koo sagantaa qabdurra wal arguuf teenya akkasitti gaafa sana walitti qabamtanii bakka tokkotti wal arguun hojii manaanuu walitti kennannu warri kaleessa torban adda ta'anis warri adda jiru tokkuma nuti garaagarummaa yaada xiqqaa qofa amaanaa rabbii isii kana naafuudha kanuma isinirra barbaada gara waltajjiitti aliimaan ergaa qabdi namoota kennaan kennamuuf sanaaf waan isin sagantaa qabduuf amaanaa rabbii naatu obsaati kenna kana kennitanii deemtanii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu rabbi nagaa walitti nu waanaannesu ulfaadhaa galatooma gama kootiin obboleessa keenya Khaliifaana galatoonfadhaa nama yeroo dheeraa nagaa keenya irratti hojjetaa nama ture nama nu gidduu ture ulfaadhu
Akkuma jalqabarratti beekse obboleen keenya si komandoo ergaan qaba jedhu kunoo ergaa isaanii hunda dabarsuu danda'u galatoomaa jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولدان شنان جيبه بقى هندي فما وقاسا قلفا اتين سنگه اتين لنوغه جل كالات تيانسي هوغانتو تا كينا بكبوه هوغانان كينا أبو محمد كدير نوكيسا تنار غماني hooggantoonni kuwwan ammoo koloo fuuldura keessan jiranii nuti dhugaa dubbachuudhaaf birrii qabannee dhufne garuu ammoo sirrii qabannee dhufne sirrii moo birrii caala lamaanuu qabannee dhufne ammaaf nu harkatti hin tuffatinaa isinis hin fakkaattu nuti nama zabana dheeraa waliin deemaatiin hin ture amma oro dibbashani tanuma nurraa jaaladha jenna galatoomaa ulfaadha galatoomaa jennaanii obboloottan keenya si komandoo yeroo 500 nu kennaniiru harki keessan haa jiidhu galatoomaa ulfaadha dabalataan obboleettiin keenya aadde Nafiisaan galatoomi Nafiisaa ergaan kan kennu qaqqabeera yeroo 50 galatoomaa. Kanneen ala jirtan ol galaati meemee xiqqoo muuziqaa dhaggeeffannaa jedhan nuti sindinnu tolee jenneerraa bicuu si shaashaa jennee kaanee caalbaasii waan ajaa'ibaatu jira mee caalbaasii sanatti waan hiixannu hiixannee itti fufnaa jechuudha. Jaaladhe maaliifin si shakka yoo ati na boontes rabbuma si arga akka si jaaladhe maaliifin si shakka yoo ati na boontes rabbuma si arga inafaafi histi addaan nama dhorka gargar nama dhorka rabbi juumaalee hin baatu na harka ni jirta onneetoo walakka ni jirta haatunuma beeyta si malee nan jetti lubbuun tiyyaa gorime as gorime gama kiyyaa si malee nan jetti lubbuun tiyyaa gorime as gorime gama kiyyaa Siniya dadda hogayu wasini ramfaddo Imimman koyae oromia otuna hammaddo wasini ramfaddo ayyanni kheena rakke siniyada halkani fi guyyaa ta'een gadda hirrafuun inaata sagaalee tantee dhabe ayyanni kheena rakke siniyada halkani fi guyyaa ta'een gadda hirrafuun inaata yaa baaliyyoo jalaa jiru kankoo nifatin hiriyaa koo
أجنك حبنا دبيت علينا المكيس جليبنا تعجبي سمحكم في تاجلي تعجبي سمحكم في تاجلي عدشت قلبي كل يوم في جميلي عدني كلمة وسامي بتولي مصطفى باليو باروخيا مصطفى علي يا صاحبي أواك ننسيني هوكانسي والبرو أواك ننسيني هوكانسي والبرو أيا كنسا جالل الدرارو جالل الدرارو جاللو مكي تكلنا قمتم جاللو مكي تكلنا قمتم سلا مرتبتي واصل داررو واصل داررو واصل داررو واصل داررو واصل داررو سيجيبين جنة أستاذي جلفتا سيجيبين جنة أستاذي جلفتا الرب وانكبا باي جيجيرمتا باي جيجيرمتا أدون سنتي باتوس وانو مكان يادا أدون سنتي باتوس وانو مكان يادا وجيجي يا أرجو على لكن نادا هنا في جنة أرفع في برا يادا نونا في دم جال لك ترى يادا نونا في دم جاللك ترى Yehuda, siwa jinda barsu, Jeruki Yehuda. Jal General Shanangibe, oh, Shanangibe. Jalala dugatu isinirra ana foromole akandibe bagawol gene martu aha dikafe godale hinagarto dikafe godale hinagarto odolena dakaba shanangi be bagawal gananu ya dakaba bagawal gende hanu ya dakaba lakisanga bitani warri jirena wali wanjitani
Alamara mabiyoe bara wala adadala matunu fuda bobate sanjala Lubaza bobake sanjala Garada bale abiyo dawole dawa dawa Manura bale abiyo dawole dawa dawa Jawara dahamata warri warra ole dawa dawa Alamara mabiyo bara wala adadala matuna boza bobate sanjala Alamara mabiyo bara wala adadala matunu baza bobake sanjala Boriga Barabale 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 Baravale 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 Walenzo buzumati walenzo buzumati gari haja bitani sotomate gari haja bitani sotomate Alamara mabiyo bara wala dadalae matuna baza bobate sanjala Alamara mabiyo bara wala adadala matunu baza bobake sanjala Alamara mabiyo bara unde galalae betunu baza bobate sanjala Audisha Alamara mabiyo bara wala adadala matunu baza bobake sanjala Garada bale abiyo dawole dawa dawa Yawara damata warri warra ole dawa dawa Alamara mabiyo bara wala dadala matunu baza bobate sanjala Alamara mabiyo bara wala adadala matunu baza bobake sanjala Ahoy ali yo Lamara mabiyo bara wala dadalae balu waza bobate sanjala Wandi me malaluma bade kada dan kamne jalaluma bade kada dan kamne jalaluma Wandi me malaluma ide malaluma salian lente numa abdon lenke numa mati kada dan kamne jalaluma Malaluma, ihite malaluma, salihan lente numa, abdoni lenke numa, mati kada dan kamne jalaluma, mati kada dan kamne jalaluma, mati kada dan kamne jalaluma, mati kada dan kamne, mati kada dan kamne jalaluma, mati kada dan kamne. Kada dan kamne jalaluma mati kada dan kamne jalaluma mati kada dan kamne jalaluma Ajaiba 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 Nalali jerini singatani hele dadaba singene oratani yo mati kada dan kamne jalaluma mati kada dan kamne jalaluma mati kada dan kamne jalaluma Najala kasi kufu si jala kasi kufu ya sali ya kara ke sadofo si jala kasi kufu abdon kara ke sadofo mati kada dan kamne jalaluma mati kada dan kamne jalaluma mati kada dan kamne والأول يا دمي بلها منا بلها قرنا بلها قرنا بلها قرنا كجالا من بيتو تكتي الراتا نسامنا تكتي الراتا نسامنا
sharabati damo afal garati damo afal garati wal argana tatu damme balero berati damo balero berati somni wan fayadu damo nalle sosobini damo nalle sosobini ayeti siega damme olte imburini damo olte imburini يا دما ولانا أنا فياتينو انت نو ولا لا هدا فينا كوتو يا دما ولانا أمرتي جلالا الرزق يدا كلماتو تهوس أمرتي مدا أمرتي جلالا الرزق يدا كلماتو تهوس أمرتي مدا أسكتو نتي ما تشربا أسكتو نتي ما تشربا يونسي نغري يا دنديما فيلتا تيوندي متاكي يا غوبا تبادون انكوفلي نما اودون جيبا نما اودون جيبا شكويه dolceti Maridini uma alasi dolceti Damma Daawutiya Timiren talati Barbade dindabe lo shaliki keti Damma Daawutiya Sakayen talati Barbade dindabe lo shaliki keti Huriya Oharsitu onne tanitu jiruti naduranda babe lubusi abdati Oharsitu onne fatia abdoti naduranda babe lubusi abdati askotu nati martu shuruba askotu nati martu shuruba Yonsi nagarres ya dondedima Felintante ondi matati ya gubba Tabadunan kofli nama odunjipa nama odunjipa Obbolaan warri bakkee jirtan sagantaan keenya innumanne sagantaan keenya ammallee akkuma itti buufetti jira amma immoo agarsiisa aadaa kutaa 11 agarsiisa aadaa Oromoo kutaa 11tu kunoo amma isiniif qophaa'ee dhiyaatee jira obbolaan warri alatti haftan ol seenaa Dogumba, mood, jaljilo ya, jaljilo ya, lemojila, jilo ratti robe ya, lemojila, gorana, lemojila, choli korni gobe
jaaladhu. يا دم واللا يا دم واللا أربادي النبي قريت جلالي يا دم واللا يا دم واللا أربادي النبي قريت جلالي يا دم واللا يا دم واللا أربادي النبي قريت جلالي يا دم واللا يا دم واللا أربادي النبي قريت جلالي برباچا كنوبه Portugaloo akaaroo jennaani. Portugaloo immoo sakkaadhee. Portugaloo teessoon kee dhugaani. Teessoon kee dhugaani. Teessoon kee dhugaani. Ol muri ijoollee jima. Portugaloo urjii lakkaayi. Portugaloo kumaa dhibbaa jedhi. Portugaloo qurxii natti mi. Portugaloo suman jaallaa jedhi. Suman jaallaa jedhi. Suman jaallaa jedhi. Portugaloo rangade shafe. Portugaloo boqqolloo nasheete. Portugaloo seesin taphannaa. Jima. Wambadee na Mee seete. argamaafi. Wambadee na seete. Lisa Lenza
saguya ishi asasa guga ishi anafsi duwa kate do vina jade kate do funda tabe ya mukabayi gama wanta mabati nafa ya gamo gada maya malgar bungok dunsuni edab juwala mane marab tum so dunsuni birchenanga bumako unundu go umako unakuba situ jadi uffannaa aarsi galatooma kuniyinaan nanam bisu amalli kan keelayinaan nama baaliyyoo kadabata mure karra keessan kee baaliyyoo uffannaadhaa baane baaliyyoo abbiyyoo Wabeen kan na ceesisu waan karaa walaa buna nambisu waan karaa walaa buna nambisu waamee si dhageessisu yaa bareeda baale hojii jilaa waa turree wallaalee nuusila. Lookoo kalloo mormi kaafuraa madda gootaan tala seensura anaajina moote songaa saraan dhufee si harkuun garra keessa tura gaarran baalee bu'ee ol ba'ee golaa golloo hunda naannee Beeti amlee keessan amlee baaliyyoo famlee Oota galee saasa yaadadhee bareeda baalee tan jaalladhee naa dhufee si yaamate. baaliyyoo mee galatoonfadha walloo silbaa walloo Raya uffannaadhaa walloo ifam raayyaa uffannaadhaa raayyaa Sodaatin malee raayyaa Sodaatin malee Sodaatin gabroonfataaniina Sodaatin hundeeffamuu qeefnu Sodaatin itti fufii falmadhu Sodaatin akka irraan deebine Sodaatin gumaanuma baasa Sodaatin yeroo tokkochanii Sodaatin dhaamsa oromummaa Sodaatin iyyaa dabarfame Sodaatin gadaan bilisummaa Sodaatin kan dhalootaa jenne Oromiyaan kutaa 11 qabdi aadaa kutaa 11ti sirbilleen kanuma kutaa 11ti hamilee mee raayyaaf mee hamlee Harargee uffannaadhaa Harargee Dambenelee barsiisaa dambenelee
Come to Alpha. Sasa chasi gamba shillana. Hey. ijoollee kanaaf haamilee nuu kennaa akkuma ta'etti professionally miti akkuma isaatti qophaa'eera bareedeera Oromiyaa waan ibsuu kutaa 11 tokkummaa kutaa 11 bifa kanaan nu dhiyeessaniiru guddaa galatooma akkasumatti itti fufa ulfaadhaa oraa bulaa deebanaa gara bakka keessanitti nu deebi'aa nu gaggeessaani. Eeyyeen waldaan kun ijoollee shanan gibeetiin hundeeffamu malee kan Oromoo akka ta'e mirkaneessuudhaaf uffannaa aadaa Oromoo kutaa 11 bifa kanaan qindeessanii ijoolleen keenya asitti isinii dhiyeessanii waldaan maqaa ijoollee shanan gibeetiin ijaaramu malee waldaan keenya kan Oromoo hundaati isiniin jenna. yaa amilee kannaa fi aadaa bareeda qabna hinjiru kan keenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu jette walistuun teenya amilee kannaaf ijoollee tanaa fi Okay, mee sagantaa tokko firkaa qabna akka sagantaa si bee jirutti sana ofirraa finnee gara sagantaa bashannana keenyaatti deebina. Xiqqoo ishee isaa qabna dhee yaada. Garuu kanatti aansee sagantaa caal baasii qabna waan jedhanii fi abdii asuma turi. Abdii faadis asuma turi. Kan raafe jaamboo itti dabala. Asuma gidduudhaan obboleessi keenya Jeneraal Huseen Yuuroo 100 jedha waldaa shanan gibeetiif hamlee naa kennaafi. mee dubartoota aadaa kutaa 11 nu gorsiise kana hamileedhaan nu gaggeessaame hamilee kannaaf hamilee yaa galatooma
achi jalatti ol harkina. Egaa akkuma jenne amma dabareeni sagantaa caalbaasitaa asuma gidduudhaan obboleessi keenya murteessaa Qaasim federeeshinii kubbaa miilaa biyya kanaa bakka bu'uudhaan daqiiqaa lamaaf waan isiniin jedha. Ammasitti warri caalbaasii nu qophaa'a. Obboleessa keenya murteessaa. Akkam ooltan Oromoo hundi keessanuu maasha Allah hedduu bareedanii hedduu namatti tola. Waldaan shanan gibee akkatti miidhagdanii baga guyyaa ayyaana keessaniitiin isin ga'e hedduu ulfaadhaa yaamicha nu gootaniifis galatooma isin jechuu barbaada. Aansee kabajamtoota koree hooggantoota waldaa kanaa akkasuma disaalii hoogganoota biraas akkasuma kabajamaa obboleessi keenya jaalatamaa Abdoo Qaadii Abbaa Jabal keessatti argama akkasuma gara ispoortiin illee ispoort federeeshiniitti boordiidha. Hundi keessanuyyuu maashaallah baga irra deebi'uudhaan baga geessan isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee dhimma festivaala uummata Oromoodhaa yookaan torbee Oromoodhaa bara kanaa 2025 ilaalchisuudhaan yoomi keessatti qophaa'aa waan jiru qabxii tokkoof lama isin tuquu barbaada. Sunis akkuma beekamu bara kana 2025 Aguust yookaan ji'a adoolessaa torba irraa hanga guyyaa 10tti naannawaa magaalaa Irlaanganitti iddoon taphaa qopheeffamee haala hunda qopheessee Oromoo Ispoortii Federeeshiniin koreessaa hundaa wajjin isin eeguutti jira. Hawaasni keenya bal'aan akkuma duraan hordofaa turtanitti akkuma duraan gartee qophii bashannanaa kana kabajanii cina dhaabattanitti istanii asiin geettanitti bara kanas qophaa'aa Oromoo Ispoortii Federeeshiniin haala rakkoo ta'u hundaa furuudhaafis waamara keessatti marii guddaarra jira. Dhimma tiraanspoortii hawaasa biraa yeroo tokko tokko ka'us furuuf buusa kireeffatee naannoo Baanhofaa irraa akka inni gartee yoo bakka dirree irraa naannoo Baanhofaatti akka buusu haala hunda mijeessaa jira. Hanqinoota jira hundaaf immoo mariidhaan qophiidhaan furuudhaaf waa hundaa kutatee itti deemaa jira. Bashannana gaarii, festivaala gaarii hundi keessanuu qophii bashannansiisaa ilmaan teessan hirmaachisu hawwata abboota doon jedhin Oromoota biyya kana fis ta'ee Awurooppaa keessa argaman kutaan amantaan odoo addan baasin instituushiina guddaa uummanni Oromoo biyya kana keessatti qabu isin hundi beektan san tiifadhaa qabadhaa hanqina inni qaburratti gorsa kennaa fi waa hundaan nu cina dhaabbadhaa. Hedduu waan qeeqa keessan gorsa keessan Oromoo Ispoortii Federeeshiniin fudhachuudhaaf qophiidha. Sirreessuuf waan isin jettan fooyyessuu hundaafis qophiidha. Tokkummaa uummata Oromoo yeroo hunda namni madarakii irraa ni lallabaa. Laakiin mootii wayita inni rakkoon isa mudatu waan santiin isuuf hambisuuf hin hojjetu. Uffisiisa guddaa kan afooshaan lagaa kutaa namni addaan bahuudhaan siyaasatiin kunuu uummata Oromoo dadhabsiisee jira. Tokkummaa kan akka eedan Ispoortii Federeeshinii kana Fiijii akka teessitan hundi keessan isinirraa eegama. Qilleensa tokko tokko babayuuf gurra hin ergisinaa. Koreen Oromoo Ispoortii Federeeshiniin bara kanas akkuma duraanitti qophii itti fufuudhaaf dirree qopheessee haala tiraanspoortiis qindeessee abbootii murtii hunda qopheessee bashannanaaf nageenya keessan eegsisuudhaan hunda qophii isaa xumuree isin eegaa jira. Festivaala gaarii, bashannana gaarii tokkummaan kan uummata Oromootti isin ijaa galatooma ulfaadha. Obboleessa keenya murteessaa federeeshinii kubbaa miilaa bakka bu'uudhaan dhaamsa dabarfatteef ulfaadhu galatoom jennaani sagantaa baay'eetu nu hafee jira gaggabaabsinee sagantaa keenya xumuruuf yaallaa dhumarratti immoo sagantaa bashannanaa jira waan ta'eef nu gattanii na deeminaa bashannanni ganaadha itti fufaan isiniin jedha. Okay, amma kanatti aansuudhaan sagantaa caalbaasiitu itti fufaa garuu jalqaba keessummoonni keenya warri fuuldurallaa jirtanuu jalqabdanii sagantaa nyaata aadaa Jimmaa akka nuuf dhamdhamtan kabajaan isin affeerree jirra. Nyaatni aadaa as karaa bitaa kanatti qophaa'ee jira. Keessummoonni keenya fuuldurarra jirtanu jalqabaan ol kaatanii nyaata aadaa kana akka nuuf dhamdhamtan kabajaan affeeramtaniittu. Tan lammataa sagantaan itti aantu akka ammaan tana Haliimaan naa ibsatti keeka muruullee ni jira. Badhaasa adda addaa kan qophaa'ee jira namoota qopheessaniif isaantu beeka. Amma fuulanumaan gara caalbaasitti deemna. Caalbaasichi obboleessa kiyya jaambootu harkaa qaba. Barcuma isa kabajaati kan abbaa Jifaar. Miilli sadeen illee hiikkaa qaba. Hiikkaa miila sadeen illee anarra jaamboo waan beeku jecha keessaa ibsu. Jaal jaamboo keenya dhiifama wajjin hiikkaa miila sadeen kanaa naa himime. Egaa Jimmatti yeroo baay'ee mana baadiyyaa keessa magaalaa bakka baay'ee yoo deemtan Jimmatti barcuma miila sadii agartu. Miilli sadii Jimmatti
hiikaa mataa isaa qaba. Tokkummaa nagaa fi jaalala hiikaan miila barcumaa sadi. Ilmi namaa tokkummaa yoon qabaan, jaalala yoon qabaan, nagaa yoon qabaanne jiraachuun rakkisaadha. Kanaaf Jimmi kabajaa jaalalaa fi nagaaf tokkummaadhaa qabuuf mana isaa keessaa barcuma nafu. Harragaa caalbaasiidhaaf barcuma miila sadii mee mana isaa keessatti nagaa jaalala tokkummaa namni qabaachuun barbaanne ni jira? Isuma kanaaf egaa barcuma miila sadii kan hiikkaan isaa miilli sadan jaalala tokkummaa fi nagaa kan ta'e dhiyeessinee jirra. Caalbaasiidhaa fi eenyume abbaan carraa? Lama hawwiidhaaf, lama hawwiidhaaf. Ati manna tolchitee qalbiitii aboojitee akka ijoollee boojitee obduun na maraachitee. Ati manna tolchitee qalbiitii aboojitee akka ijoollee boojitee obduun na maraachitee. Atulle omnyada nafat na gorudide ukkade wayana ni ufade chuftina taudide yo fayada beje keno barbada figa mumangarre nanjadani maluma ya fafiga ati manna tolchite kalbi ki abojite aki jolle bojite ofkonna marachite. Wanni boorana sirbineef angafaa beekta angafaa fi okay amma sagantaan itti aanu sagantaa kennaati. Warri kennaa nu kennitan as baatu maqaa keessanii waama. Fariidaa fi aadde Fatiyaan as baa kennaa nu kennitu jedhan. Kennaa nu kennitu as baa jedhan. Aadde Saaliyaa Abbaa Nagaa bara 2016 waldaan kun gaafa hundeeffamurraa jalqabee gidduu keenyatti walitti nu fiduudhaaf walitti nu qabuudhaaf hanga waldaan kun mootummaa biyya kanaa fuulduratti seera qabeessa ta'utti haga guyyaa addaatti jechuudha. Dadhabbiin ati dadhabdee waan akkanumatti afaaniin asirratti dubbatamee ibsamuu danda'u miti. Kanaaf kennaa isiidhaaf qabnaa jedhan. Mee hamilee Aadde Saaliyaa gara waldachiitti. Aadde Saaliyaa gara waldachiitti. Hamilee Aadde Saaliyaadhaaf. Mee maal jettu? Dubartoota shanan gibeetti maal jettu mee? Mee irraa hamileen? Mee namni kennaa qabdan as nu baa daba. Okay. As jiru jedhan. As fuuldura kana nu siqaa mee? Akkana nu siqaa. Kunaati gaa. Mee Jaala kiyya kennaan Aadde Saaliyaadhaaf ijoolleen tun fidde kun kennaa addaa isa gartee isinillee madaalu akkaataa qabsoosiitiini. Seenaa fi bu'aa bayin isin keessa baate waan guddaadha. Ergaa tokko Haliimaan as gubbatti waan qabdu yoo ta'e tartakkamee Haliimaa ta'e. Dhugaa baanta bulee tokko. Jechi Saaliyaan ittiin ibsamtu hin jirtu. Kan hundi keessanuu hin beektanii Saaliyaadha kennaa miti gaa wanti siidhaan madaalu hin jiru. Haa ta'u malee immoo kennaa xiqqoo tokko maqaa waldaa shanan gibeetiin hojjechiisnee waan qabnuuf. Aadde Jamiilaan asirratti nu dhiyeessanii kennaa kana karaa Saaliyaatti nu dabarsitu. Kennaa kana maalirraa kaatanii yaadda? Abanamuu yoo jettan hin banna. Abanamuu. Mee kennaa kana mee warri arguu barbaaddu? Mee ijoolleen dubartoonni shanan gibee maal akka
saaliyaadhaaf gumaachan argu barbaadu habanamu kenna warqii mormaa waldaa shanan gibee jedhuudhaan adde saaliyaadhaaf hojjetameedha. Adde saaliyaatti itti xiqqaataa baay'ee nu galatoomii baay'ee si jaallanna. Wannaati gooteef kun siif hin madaalu garuu yeroo gabaabaa keessa waan yaadameef inshaallah kara fuulduraaf Hamlee waan Hamlee si gammachiisa nu galatoomii nu jiraadhu baay'ee si jaallanna. Adde saaliyaa abbaa nagaa nu boonsiteetta dubartootaaf forbildii nu taateetta waa hundaan cimina keetiin baay'ee sitti boonneerraa nuuf galatoomii nu jiraadhu. Okay. Dhiifamaa wajjin kennaan inni addaatis warqeedhaan si hogguun laalu waldaa shanan gibee kajuun adde saaliyaadhaaf qoramee ka dhufee dubartoota shanan gibeetu qoreef waldaa shanan gibee ja ni argaa. Ijoolleen kanarratti hirmaattan hundi keessanuu kara waltajjiitti nuuf kottaa isiniin jenna. Kottaa yaadannoodhaa fi suuraa irra waliin kaanaa isiniin jedhaa jiru kabajaadhaan ol nu kottaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hammas tarii akkuma silaa an wantan qobaa koo godhe hin jiru dhugaadha tarii hoogganaa waldaa kanaati waggaa dheeraadhaaf hundeeffama isaarraa jalqabe. Garuu miseensonnis koreenis walumaan jechuudha waldaan kun akka guyyaa hadhaa ga'uuf amma guyyaa hadhaatti qabsoon keessoof bakkee qabsoo diigumsaa jechuudha qabsoo ijaarsaa tuun taane etuma irratti taasifamu guyyaa akka gahuuf koreenis miseensonni waldaa kanaatis gaheen jarri bahatan gahee salphaa miti ulfinanaa kennitaniif galatanaa kennitaniif galanni koo isiniif amala galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Hamlee Abdoo qaadi kennaa nu kennita as fuuldura kanatti nu argamii jiran. Okay, amma sagantaa kennaatu gaggeeffama. Kennaa kana kan kennanu warra koree irraa waldaa shanan gibee irraa. Damme yaada zaa'ee dammee dammaa daamu jaalallee kee kun hin kuufamu dazaa'ee. Damme yaada zaa'ee dammee dammaa daamu jaalallee kee kun hin kuufamu dazaa'ee. Damme yaada zaa'ee sanyiin kan kee hundee. Margee sinjaaladhee shakkee gaafumaan si argee ija koo si argee ankaan biraan ladoo angoo si haa godhoo gooftaan hundaa caaloo dammee dammaa daamu jaalallee kee kun hin kuufamu dazaa'ee. Sumaaf jabee siifan kufee ka'ee hundaa namaa cabdee na boojitee nan miidhimee yoo rabbeen sodaattee bu'ee ba'een si argaaf roora'ee sumaaf jabee siifan kufee ka'ee hundaa namaa cabdee na boojitee nan miidhimee yoo rabbeen sodaattee dammee dammaa dammoo dammee dammee dammee. Damme
galata kennaa rabbii guddaa atoo hundaa qabda bareeditti jimmaa si argeen gammada dammee dammaadhaa muuti jallee kee kun hin kuufamu lazaa'ee ilkaan kan kee fagootti mul'ate akka ji'a furjii samii baate kokkolfitee ija hundaa seente kan si argee marte siif maraate ilkaan kan kee fagootti mul'ate akka ji'a furjii samii baate